السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يوتيوب حمزة الشيخ جابر. أرانتنا إن شاء الله تعالى وان هاريا وصابتي إذا أمي برنا سنندرة تبليا وري يوتيوب خياف هاريا تاتن أكنت سنتني يوتيوب خيا قامك أخانا بريستن حمزة الشيخ جابر جاءو بروفايل خانا قبا أركتن أصلفتني سبسكرايب إيجا تويتني bakka gartee milikeeta dawwalaa kanaa milikeeta kana tuyxan viidiyoon teenya haareenii hundii isin bira geesse akkasitti argachuu dandeessan. Insha Allahu ta'aalaa karaa waasaappitti waan ida'ameetiitti deemna. Dura dursoo osoon waasaappi si garsiisutti hin seenin duratti pileestoor dhuftaa. Eega pileestoor dhuftee ni katabda. Pileestoor keeta irratti WhatsApp jettee barreessita. WhatsAppii eega jettee barreessite booda sarchi goota. Hoggaa sarchi gootee WhatsAppiin kee bakka lamaan tanatti milikeeta fidaa jechuu. Bakka lamaan tana as takkaa asitti milikeeta fidaa. Asitti bakka open jettu tanatti update yookaan si fidu ta'e WhatsAppii kee update goota. Yoo immoo update siif hin finne taate inninuu update automaatikaalii if godhee jira jechuu. Ni seenna WhatsAppii wanni haareenni itti ida'amee akkuma amma agartan kanatti insha Allahu ta'aalaa isiniin agarsiisa. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. WhatsAppii saayiba xiyyaarrattiin isin agarsiisa. Bakka notificationaa itti isinii buukanattis waan haaraa dhufu insha Allahu ta'aalaa isiniin agarsiisu ta'a. Bakka istiikaraa kana ni gartan. Bakka istiikarri jiru kana bakka gartee irra deemaa jirtu qastiin xiyyatuni as ni gartan. As tuyxan. Hoggaa as tuyxan ammallee gartee waan adda addaatii jira. Waan tana qabaachuu hin turre jechuu WhatsAppiin. Taa'amma isin agartan tana tuni waan haaraa WhatsAppitti ida'amerraayi. Waan haaraa WhatsAppitti ida'amerraayi. Waa hedduu keessa argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf yoo kanatti xuynee waan adda addaas keessa argachuu dandeessa. Yoo bakka loovii tana tuyxee milikeeta gammachuu ammaa asirra jiru kana WhatsAppiin duraan kanan qabu haaraa ammatti ida'amedha. Ammallee gartee salaamtaa akka ni jiraami teelegiraama irratti walii erganiisan milikeeta haaraa yoo xuynes akkanumatti nu gabbaasaa kana keessa deemtee ilaalte jechuudha. Ammallee gartee milikeetawwan salaamtaa adda addaa ta'a afaan arabaatiin jirtu haala kanaan argachuu dandeessa. Waan adda addaa qur'aana adda addaa haala kanaan argatta. Fakkeenyaaf amma yooniifin salawaata erguu fi fadhee haala kanaan ergamaaf jechuu saayiba xiyyaarratti haala kanaan ergama. Waan haaraa WhatsAppitti ida'amerraayi. Ammallee tana qofaa miti waa hedduu argachuu dandeessan. Dhikriilee adda addaa haala kanaan laal haala ammaa asirra gartan kanaan jechuu. WhatsAppii keessan bakka update jettu sanirra dheexanii laaluu qabdan. Tana qofaa miti obboleeyyan waan hedduu irratti ida'ameetu jira insha Allahu ta'aalaa asiin ida'attaa istiikaroota adda addaa seentee maa istiikar jettee asiin laaltaa. Kana hunda insha Allahu ta'aalaa isin garsiisuuf waan haarayaa appilikeeshinoota adda addaa irraa isa isin dhibee yoo gaafachuu feetan diskiripshina jalatti naaf kaayaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Waan adda addaa haarayaa komantii teessan jala ni laallaa achi jalatti nuu kaayaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.